Qawmitu daawwattoota keenya kamitti nagaa fayyaadhaa kun warra komiidiyaadha. Warra komiidiyaan miidiyaa keessan kana jajjabeessuun dirqama keessanii gama barbaachisuun danuu bira dhaabbatanii guddisuun dirqama qabdanii akkuma beekamu jiini keessa yeroo kun ji'a amajjiiti. Ji'a amajjii kana keessa bara 1939 dura taateen lafa Oromiyaa Harargee Calanqootti taate maal akka taate wal yaadachiisuudhaaf ajandaan irraan tana gartee sagantaan tun walis irratti xiyyeeffattu wareegamtoota Calanqoo irratti murruq ta'anii murruqii Calanqoo tan gartee sirni naftanyaa sirni nama nyaataa sirni Minilik irra raawwate san yaadachuudhaaf akaakileen keenya abaabileen keenya lafa isaanii irratti seenaa isaanii irratti qabeenya isaanii irratti eenyummaa isaanii irratti amantii isaanii irratti eenyummaa ta'ee dabarsineen kan nu jijjiirru harkan kan nu sirna naftanyaa jalatti hin bullu jedhanii qabeenya qabaniin humna qabaniin hanga wal qabaniin eeboo fi gaachanaan duulanii sirna san dura dhaabbatanii yeroo dheertuudhaaf sirna san firaa deebisanii achirratti wareegama qaalii kafalan jechuu dhiigni lafa yaa'ee lafeen isaanii cabxee nama guddaa fi xiqqaan osoo hin jaamin namni murruqte jechuutti meeshaalee baranee tagartee gargaarsa warra Awurooppaa irraa Minilik harkate sanii murruqte malee uummanni keenya gartee sirni sun dura jabaatee isaan laaffatanii miti meeshaa baraneetu injifate malee jechuudha. Kanaaf yaadannoo kana bara baraan wareegamtoota kana kun yaadannu jalqaba irratti maaliif yaadannaa waan jiru haasuu barbaachisaadha. Maaliif barbaachisa seenaa yaadachuun? Seenaa dabarte tana seenaa miidhaatis taatu seenaa gartee caphaatis taatu cabsuutis taatu injifannootis taatu injifatamuutis taatu haasuun maaliif barbaachisa jennee ol gaafachuu qabna jalqaba irratti. Seenuma fedhee hogguu haasuu namni hogguu waliin bu'ee yookaan cabsa yookaan caba yookaan injifata yookaan injifatama lamuma kuni biraan jirtu. Ammoo ummanni kun saayikoloojikaalii yoo gartee xinsammuudhaan cabe irraa hamtuudha malee fiizikaalii namni yoo du'e lafee yoo cabte dhiigni yoo dhangalee lubbuu yoo baate ummanni sana injifatamne. Yaada isaanii jijjiiranii ummanni sana sammuu isaanii yoo faallaa yaada isaanii duraan qaban san amante qofa ummanni sana injifatamee yaadni sun cabe jaama jechuudha. Yaadni sun hanga hin cabinitti ummanni sun cabni isaanii cabaa miti jechuudha. Kanaaf Calanqoo irratti wareegamtoonni akaakileen keenya abaabileen keenya dhiira dhalaa osoo hin jiin xiqqaa guddaan maatiin guutuun akka bahanitti wareegama kafalan jechuudha uummanni keenya hedduun. Yaadachuun maaliif barbaachise? Seenaa kana guu yaadannu namoota sirna san keessatti nu miidhan irraa ijaa kafalachuudhaaf immoo deebinee ammaan tana gumaa isaanii san qaama gaafa san godhe jennee yaadurraa baasuudhaaf immoo seenaadha jenneetuma seenaa san yaadanneetuma cal jennee taa'uudhaaf immoo maaliif waan jiru haasuun barbaachisaa jechuudha. Seenaa wanni kaafnee yaadannuuf seenaa sanirraa barannee seenaa san keessatti ciminaa fi dadhabina jiran hubannee gahumsaa fi dandeettii abbootiin teenya yeroo sanitti agarsiisaa turan cichoomina isaan qaban kutannoo isaan qaban murannoo isaan qaban murtii guutoo san murtii akkamiti jettu irraa barannee murtii teenya murannee murtii teenya guutuuf jechuutis ilmaan isaanii ta'uu keenya ittiin bu'uudhaaf jechuudha. Dhaloota seenaa dogongoraa jirtu dhaloota nu booda dhufuuf ilmaan keenyaatiif ilmaan keenyaaf seenaa qulqulluu daba seenaadhaa kan irratti hojjetame. Meeluu seenaa tanu keessatti uumamte. Meeluu san daba san hunda sirreessinee seenaa qulqulluu bifa barreeffamaatiin, bifa aartiitiin, bifa walalootiin, bifa kitaabaatiin, bifa barruutiin, bifa agarsiisaatiin, bifa asoosamaatiin, bifuma barbaachisu filmiidhaan, bifa muuviitiin, bifa barbaachisu hundaan dhalootaaf ol keenyee dhaloonni nu booda akka harkuudha jechuudha. Seenaa qulqulluu isii keenyee gootummaa abbootii irraa dhaalesan dhaloota agarsiisu. Tokkummaa isaan gartee gamtaadhaan deeman san dhalootatti agarsiisu. Cimina isaa yeroo sanitti meeshaa baranee afaan dhaabbatanii eeboo fi gaachana lolan san ilmaan dhaalchisuudha jechuudha. Kabiraa gootummaa keenya kana fira keenyaa fi diina keenyatti simuu qabnaa jechuudha seenaa tajaajila. Kana barbaachisa jechuudha seenaan.
Gama biraatiin hambaaleen seenaa icciiran san akka kunuunfamanii dhaloota dhaloota dabran akka seenaan san akka mijjatatti hambaaleen seenaa san kunuunsa harkatanii osoo garteen faffaca'anii osoo hin darbamne osoo hin tuffatamne osoo hin xiqqeeffamne akkaataa irraa baratanitti dhaloota dhaalchisuu qabna jechuudha kunuunsilee. Gama biraatiin gumaacha biyya tanaa tana keessatti wareegama uummanni keenya kafalee gatii isaa firaa fi diinattis mul'isuu qabna jechuudha. Uummanni keenya lafeen isaa qacabteef biyya isaatii fi biyyooma isaatii fi olaantummaa isaatii fi bilisummaa isaatiif dhaloonni kun caphee taa'u osoo hin taane bilisummaa isaatiif akka wareegamas kafalee biyya isaatti irratti kabachiisee eenyummaa isaatiin jiraachuu akka danda'u itti mul'isuu qabna jechuudha. Wanni guddaan seenaarraa baratanii seenaa dalaguudha. Dhaloonni kun seenaa baratte qofa seenaa dabarte qofaan dhaadachuu seenaa dabarte qofaan gartee haalli mijjeeffatee taa'u osoo hin taane yeroo ammaa jaarraa 20 keessatti seenaa akkam dalaguun nurraa eegama gama barnootaatiin gama ammayyaatiin gama bulchiinsaatiin jee dhaloonni kun if gaafatee sochii mataa isaa godhuun dirqama qabaa jechuudha. Dhaloonni kun kana kabiraa jechuudha wanni irratti xiyyeeffachuu qabu. Seenaa abbootii yaadannee amma dhaloonni jiru kun seenaa akkam dalaguu qabu irrattis wal kakaafnee haala mijeeffannee bobba'uun dirqama jechuudha. Xiyyeeffannaa inni godhu qabu. Callee calanqoo namoonni hedduun warra habashaa kun barreessan akka lola gartee yeroo gabaabduu akka sa'a gabaabduu guyyaa tokko godhame yookaan kasha booda fa'aa dhiyeessuu jira. Kayyiba jechuudha. Waggaa meeqaaf uummata keenya duulanii waggaa meeqaaf uummanni keenya yeroo meeqa cabsee dhumarra meeshaa barneetiin injifataman jechuudha uummanni keenya. Uummata keenya waraana Arabaa wajjin Turkii wajjin bakka adda addaatti godhame laaffatee uummata keenya laaffatee jiru harkatan jechuudha deddeebii keessa waggaa meeqatti seenaan akkasii jira jechuudha seenaan dhugaa. Uummata keenya keessa seenaa qabatamaa kan jiru qonnee baasuu qabna jechuudha. Seenaa gartee jallisanii uummata keenya gartee akka uummata gootummaa hin qabneetti yeroo gabaabduu qofa lolee warra injifatame godhanii kaasan faallaa isiitii seenaa dhugaa jiru qabatama jiru dhiira dhalaa ta'e jira dhumte dhagatuuliira nama gartee lakkoofsa hin qabne dhume seenaa san hunda baafnee ifa baasuu qabna jechuudha. Xiyyeeffannoo guddaan kana ta'uu qabdi malee seenaa dabarte qofaan dhaadachuun faayidaa hin qabdu jechuudha. Seenaa teenya ifii barreeffachuu qabna ifii himachuu qabna jechuudha. Seenaa barreessonni habashaa barreessan akka fedhii isaaniitti akka isaanii tolutti akka maqaa isaanii bareechutti tottolfatanii barreessan jechuudha itti godhanii. Seenaa teenya taluwaa manguddoo irraa afoola keessaa hambaalee seenaa jiran qorannee barreessuu danda'u qabna jechuudha. Jaarraa 20 keessa jedhamuusiisan malee namaati. Barannees namaan qixxaanne jechuudha. Yaadannoo guyyaa kana yaadannu guyyaa wareegamtoota kana yaadannu bara baraan yaadannu hoo bifa kamiin yaadachuu qabna mee maaliin yaadannaa hayyuu waliif dhiyeessuu qabna jechuudha mas qabxiin ta'an. Waan kana namoonni hayyoonni qabnu hayyoonni seenaa qabsaa'onni gootonni namoonni jiran dargaggoonni namoonni barate dhaabbileen adda addaa kan jiran wal mari'atanii guyyaa kana akkamitti dabarsuu qabna akkamitti wal mari'annee mariidhaan wal mari'annee seenaa isaanii wal yaadachiisuudhaan immoo dhalootaaf ergaa dabarsuudhaan immoo bifa aartiitiin waan tokko dhiyeessuudhaan immoo mariidhaan immoo isaan saniif wareegamtoota kanaaf du'aayee godhuudhaan immoo sirna akkamiin yaadannoo kana goona waan jiru hayyoonni wal dhufee namoonni gartee uummata kana keessaa dhalatan ilmaan murtii guutuu kun wal mari'achuu qabanii jechuudha. Maaliin goona kajuu. Iddoowwan sanitti hoo maal godhuu qabna qaamaan dheenyee sun goona moo bakka jirurra namni gama onlaayinaatiin goona moo akkamitti waan kana galmaan ga'uu danda'u qabna waan jiru namni waliin mari'achuu qabaa jechuudha. Namoonni gartee dhimma kun siyaachisu hundinuu. Marii kana hoo akkamitti hojii oolchinaa waan jiru akkuma namaan tana jeetti namoonni dhumii kun na yaachisan jedhan hanga dandanii wal dhufanii wal mari'atanii qaamaan achirra yaadannoo godhuu danda'amnaan godhuu jechuudha akka amma dura godhamaa turetti. Yaadannoon bifa ajaa'ibaatiin godhamaa ture achirratti ammaa ta'e. Yeroo kanatti immoo sirni jiru kun sirna akka tokko sirna gartee seenaalee jiru hunda faalleessee seenaa gartee nafxanyaa seenaa gartee warra abbaa irree kana dhaadheessee biyya ijaaruuf godhan jedhee wareegama abbootiin teenya kafalte lafee isaanii irratti sirbuu barbaadu jechuudha warreen amma jiru kun. Kanaaf seenaa isaanii sana akka laaftuu ilaalanii akka tuffiitti ilaalanii akka cabaatti ilaalan jechuudha. Jara sammuun isaanii cabxee jechuudha akkasii. Jara gartee saayikiloojiidhaan cabee caccabaa deemuutu seenaa saniin seenaa cabaati jaa jechuudha. Kanaaf
abbootiin teenya wareegama isaan kafalan laaftuun laaluu hin qabnu. Wareegama san gartee bakka itti godhuun dirqamanuu qaba. Ilmaan isaanii hanga taanetti ilmaan dhugaadhaan abbaa caalu ta'uu qabna malee ilma abbaa dhaalullee ta'uu hin qabnu. Ilma abbaa dhaalus ta'uu hin qabnu. Ilmaan abbaa caalu ta'uu qabna. Kanaaf namni wanni guyyaachisu hundinuu dhimma kana irratti xiyyeeffannaa kannaati. Baatii amajjii tana keessa wareegamni ta'e kun qabsoo dheertuu booda uummanni keenya bifatanii burruqiin sun irratti taate yaadannoo seenaa galmee seenaa tajaajilu hunda gara gaggalchuudhaan hayyoota manguddoota namoota gartee bubbulee kan jiru hunda keessaa seenaa afoola keessaas bakka jirtu barbaannee waliif fiffinnee namuutu wal yaadachiisu dhaloota barsiisu guyyaa kana yaadachuu qabnaa isin ja'a isin dheerisu asumaan isin irraa gabaabsa har'aaf hedduu galatoomaadha viidiyoo kana laayik sheer godhaadha namoota biraanis gahaadha dhaamsa kana babal'isaa waliin gaan isin ja'a hedduu galatoomaa.